Nama akkam jirtu hordoftoota keenya kuni Oduu Ispoortiidha. Oduulee ispoortii maddeen garaa garaa irraa isiniif qindeessinee qabannee dhiyaannee jirra nooliin tura. Chelsea'n tapha xumuraa geeba kilaboota addunyaa FIFA Ameerikaa irratti qopheesse. PSG olaantummaa guddaadhaan injifate. Tilmaamni hedduun PSG'dhaaf kenname kan ture taphni xumura geeba gareewwan addunyaa kuni. Chelsea'n osoo hin eeggamin olaantummaa guddaadhaan gooliiwwan boqonnaa dura Cole Palmer fi Joao Pedroon PSG irratti galchaniin garee chaampiyoonaa Awurooppaa baranaa harka kennachiisanii jiru. Gommii kilaboota addunyaa kanarratti PSG'n gareewwan ciccimoo kan akka Real Madrid fi Bayern Munich wal dorgommicha keessaa baasuudhaan gama xumuraatti kan qaqqabe yoo ta'u akka salphaatti Chelsea'dhaaf harka ni kennata jedhame hin tilmaamamne ture. Real Madrid ittisaa sarara gidduu duubaa Liverpool kan ta'e Ibrahima Konaate bitachuudhaaf Euro miliyoona 50 gatii Liverpool taphaticha irratti maxxanse kafaluudhaaf hayyamaa ta'uu beeksisee jira. Taphataa ganna 26 lammii Faransaay kana torbaan darbe gaafii gareen isaa Liverpool walii galtee dheeressuu dhiyeesseefii ture diduun isaa ni yaadatama. Barcelonaan taphataa ganna 18 lammii Spain Lamine Yamal waliin walii galtee haaromsuu isaa beeksisee jira. Taphatichi Barcelonaa keessatti mindaa torbaanii Euro 270 ol kan argatu yoo ta'u, taphataa garee Barcelonaa keessatti kaffaltii guddaa argatu isa taasisa. Arsenal taphataa sarara fuulduraa Sporting Victor Yokoresh mallatteessifachuudhaaf yaaliin taasisaa ture dhumarratti kan milkaa'e fakkaata. Taphataa dinqisiisaa sarara fuulduraa kana kan isaa gochuudhaaf Arsenal gareewwan akka Manchester United faa waliin morkii taasisaa kan ture. Arsenal fedhii taphatichi gama Arsenal deemu qabaachuun gareewwan biroo taphaticha barbaadaniif abdii kan murachiise ture. Kun gareewwan lamaan gidduu kaffaltii gatii taphatichaa irratti tures dadhabbii fi marii hedduu booda gara walii galteetti dhufanii jiru. Kanaanis gareen Sporting kaffaltii walii galaa gara Euro miliyoona 73 gurgurtaa taphataa sarara isaa fuulduraa lammii Siwiidin kana irraa kan argatu yoo ta'u, kanaanis wal qabatee bakka bu'aan taphatichaa walii galticha xumuruudhaaf amma kana Londonitti kan argamu yoo ta'u, taphatichis ifaa magariisa deemi jedhu eeggachaa akka jiru ibsamee jira. Oduulee ispoortii Waytawaa ammaaf isiniif qopheessine kanuma yeroo gaarii.